Duumessi dachee dukkaneessee, hurriin lafa dhoksee, dhoqqee fi laaqiin deemsa nama dhorkee, lagni guutee firaa fi finna addaan kutee dhufa birraan sokkaam. Inni duumessaa'e ni ifaa, booruun ni cadhalaa, asheenni ni ga'a, jireenyi hunduus qananii ta'a. Yoo kana Oromoon baqa booqaa birraatti ceetee jedhee walii isaa eebbisaam, uumaa isaas galateeffata. Waqtii birraa keessa taateewwan aadaa geggeeffaman keessaa tokko sirba qeerroo fi qarreetiin. Yeroo birraan bari'u dhiironni goobee, warri shamarranii ammoo shinooyyee sirbuum. Nagaa hin daganne ashamaa harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork. Kun qophii keenya keessoo Oromiyaati. Qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaatiin sirba shinooyyee fi goobee ilaalchisee waan qopheeffannee qabnaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'aa. Biyyi handhuura kuush ganamaa qe'een Oromootaa Oromiyaan utuu alagaan hin dhuunfatamiin dura dhahaa lakkoofsa baraa yookaan kaalaandira mataa ishee qabdi ture. Dhahaan kunis ji'oota 12 fi waqtii 4 kan qabudha. Habashoonni duula waggaa 150 taasisaniin yeroo Oromiyaatti babal'atan tarkaanfii isaan jalqaba fudhatan keessaa sirna gadaa dhabamsiisuu, afaan Oromoo akka hin dubbatamne taasisuu, aadaa fi hooda Oromoon katabatu dhorkuu, sirnootaa fi jiloota hunda dhorkuu, aadaawwan jiilaa balleessuu irratti hojii guddaa hojjetaniiru. Haa ta'u malee Oromoon aadaa fi duudhaa isaa bobaa nafxanyootaa jala taa'ee karaa afoolaa fi durdurii isaatiin dhalootaa dhalootatti dabarsuun har'a dhaloota qubee harka ga'eera. Biyyi seenaa sobaan ijaaramte Itoophiyaan qubee fi dhahaa warra Giriik durii hatuun ji'oota 13 lakkoofti. Kanaanis seenaa hatan akka waan kalaqaniitti, qubee gi'izii hatan akka waan bocaniitti haasa'ataa har'a gahan. Waa'ee seenaa hatuu uummata Habashaa kana yeroo biraaf bulfadheen gara qophii keenya isa ijootti isin deebisaam. Akkuma armaan olitti tuquuf yaale uummanni Oromoo dhahaa baraa yookaan kaalaandira mataa isaa qabaam. Dhahaan kunis waqtiilee 4tti qoodamaam. Isaanis birraa, bona, arfaasaa fi gannaa. Tokko tokkoon isaanii of jalatti baatii 3 qabuum. Haala kanaan Oromoon dhahaa baraa baatii 12 qabu lakkaa'ata. Oromoo biratti ganni akka waqtii ulfaataatti ilaalama. Roobni hedduun waan roobuuf lagni ni guuta. Gama biraan waqtii midhaan facaasan waan ta'eefis namni hunduu hojii qotisaatti muddama. Kanaaf jecha firri gamaa fi gamana jiru ganna guutuu otoo waliin argin bahee yeroo birraan bari'u barii birraa wal arga. Birraan yoo bari'u Oromoon gammachuun simata. Dukkanni sokkee ifni dhufee kan boora'ee calalee ganni guute hir'atee firaa fi finnis wal argitee jedhee bahee irreeffata. Uumaa isaaf galata galchata. Dhiironni goobee sirbuu, shamarran ammoo shinooyyeen ilillii birraa jajaa faarsaa birraa simatu. Ayyaanni kabajaa shinooyyee fi goobeen kun uummata Oromoo biratti qorannoo fi beekumsa gadi fagoon taasifamee dhaloonni akka baratee isa itti aanutti dabarsuuf haga ammaatti qorannoodhaan wanti ifa ta'ee kun akkasiin kabajamuu qaba yookaan ammoo akkasiin malee kabajamuu hin qabu jedhamee sararamee lafa taa'e hin jiru. Ta'us afoola darbaa dhufaan akka dhagahamuutti taanaan ayyaanni kun dargaggootaa fi shamarran Oromoo yeroo ganni bahee ittiin wal arguuf yaalan, yeroo itti walitti qabamuun aadaa fi seenaa sirna isaanii ittiin calaqqisiisanidha jedhu. Farreen Oromoo ammoo ayyaana kana waan hin jaallanneef maqaa fi moggaasa biraa yeroo itti kennanii maqaa xureessanis danuutu argamu. Ilaalcha akkasii kana tuffannee bira darbuun eenyummaa fi aadaa keenya kunuunsinee dhaloota itti aanutti dabarsuun dirqama dhaloota kanaati jenna. Shinooyyeen ayyaana dubartoota hin heerumneeti. Kan kabajamus guyyaa qaammee yookaan ingiccaa jalqabaa kaafameeti. Guyyaan kunis Oromoota biratti guyyaa mabaachii jedhamee waamama. Jechi kun yeroo baay'ee karaa amantaa kiristaanaan yeroo ibsamus ni jiraata. Itti dabaluun faaruu ciigoo kan dhiira tuquu fi faaruu shamarran heerumuuf yeroo eeggataa jiranii keessatti dabalamuun mana namaarra naanna'uun mana namootaa keessa seenuun ingiccaa hidhuun walitti geenga'uun abbaa mana sanaa faarsuun maallaqa irraa fudhachuun eebba shinooyyee itti roobsuun margaa fi coqorsa bareedaa qabatanii erga eebbisanii booda bara dhufu nagaan akka wal argan dhaammatanii
gara mana nama biraatti darbuun shubbisuun ayyaana sana kabajachaa torbanootaaf walitti aansuun sirna kabajaa shinooyyee haga fulbaanaatti itti fufu. Mee faaruu warra shamarranii keessaa walaloo isaa muraasa haa ilaallu. Sataatee babarruu warri mana kanaa gorrumoo dabarruu aseesaa goofaree gootaa habaaboon dhoote hoodaa jedhu yeroo mana namaa seenuuf jedhan. Erga mana namaa seenanii ammoo gufuu karra duraa biiftuun itti baatee haati mana kanaa giiftiin gadi baatee aseesaa goofaree gootaa habaaboon dhoote hoodaa jechaa haadha warraa faarsuu leellisu. Yaa mana kifkifaataa soorettiin ilma deechee abbaabbaaf shillimaataa jedhaniis maatii reefuu mana ijaarrate ilmoo argateef weeddisu. Haaluma wal fakkaatuun goobeenis kan kabajamu qeerroo yookiin dargaggoota gurmuun walitti qabamuun kan ayyaaneffamudha. Ayyaanni kunis kan inni kabajamu wayita waqtiin gannaa xumuramee booqaan birraa itti seenuuf jedhuttidha. Yeroo kana dargaggoonni kun wal waamuun shubbisaawwan goleelee Oromiyaa keessaa fiduudhaan walitti qabamanii kan ayyaaneffatanidha. Goobeen kun Oromiyaa bakkoota adda addaatti maqaa garaa garaa ni qabaata. Keessumaa Maccaaf Tuulama keessatti sirni kabajaa goobee kun baay'inaan kabajama. Warri goobee sirban gaafa mana namaatti ol seenuuf jedhan goobeen akkas jechuun sirbuu jalqabu. Goobeen dhufee yaa dureessa koo jabbiileen oofaa karra naabanii ati maal dhabdee yaa dureessa koo qotiyyoo cimdii yaa dureessa koo gootaraan dilbii yaa dureessa koo dhaltiin darabee yaa dureessa koo kan qe'ee warqii yaa dureessa koo alamii argii yaa dureessa koo jechaa ittiin sirbaa ol seenu. Goobeen asii olii kun kan sirbamu yeroo sirbaa daandiirra yoo deeman namoonni sirba isaanii kan dhaga'uun mana koo dhufuuf jedhanii waan qaban qopheeffatanii eegu. Isaanis goobeen dhufee yaa dureessa koo jabbiileen oofaa karra naabanii kan jedhanii ittiin sirban callisanii osoo hin taane kaayyoo mataa isaa qaba. Goobeen yookiin dargaggeessi hawwii ganna bacaqii keessaa booqaa birraatti nagaan ba'uu fi si badhaasuun dhufee yeroo sirban namni yookiin qe'ee nama itti sirban sanaa gahan akka namichi kennaa gaarii isaaniif kennu jechoota mimmiidhagoo fayyadamuun akka onnee nama sanaa qabachuu danda'utti faarsanii sirbu. Qeerroo fi qarreen Oromoo akkasitti aadaa, eenyummaa fi duudhaa isaa mul'isaa birraa simata. Jaalalaa fi gammachuun sirbee burraaqa. Goobee fi shinooyyee dabalatee aadaawwan adda addaa Oromiyaa keessa jiran irratti yoo hojjetame caalaatti bu'aa guddaa buusuu qofa osoo hin taane galmee yuuniskoo irratti illee galmeessuuf hojjetamuu qaba jechaa qophii keenya keessoo Oromiyaa torban kanaa asirratti goolabna. Qophicha qopheessuudhaan kan isiniif dhiyeesse an Amaanu'el Laggaa, ogeessi suur sagalee ammoo Natsaannet Abarraa ture. Torban qophii keenya keessoo Oromiyaa kan biraatiin hanga walitti deebinutti torban kun torban gaarii isiniif haa ta'u.